Ashama kam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessanuu siniin injechaa egaa guyyaa kaleessaa immoo Faranjii fi Biiniin Abeelii dubbisuu qabnaa. Abeeliin erga dubbisnee immoo Eermii bira nu fudhachuu qabaa. Eermiin gaa'ela namaa diigaa jirti. Waan baay'ee waan nageenye ni qabannaa. Kanaafiyyuu isatu fidee akka inni bira nu geessu barbaanna yoo jedhanii dubbatanii jiru jechuudha. Egaa ati gaa'ela koo hin barbaadu yoo jettu ni gallatsi. Egaa dudduubatti nan barbaada jetti kaameraa irratti abbaa manaa faana gaafa walagganaa nyaanii si arguu hin barbaadu jetti nagaas gaafachuus hin barbaadu jechuudha. Egaa amma gochuun hin danda'amu haa ta'uyyuu malee egaa Abeeliin dhufee Abeelii gochi ati gochaa jirtu kun sirrii miti. Garuu haa ta'uyyuu malee nuti hamma Eermii yookiin Ermeellaadhaanii argachuu barbaanna akkati bira nu geessitu yoo jedhanii dubbatanii jechuudha. Fachii booddee Faranjiidhaanii ani nan beeka hin jenne kanaafiyyuu dhaquu dandeessaa. Kanarraatiin kanaaf immoo ani maal godhi jedheenii siniin sin geessaa yoo jedhu dubbate. Sababni isaas wanti hundumtiyyuu amma gara Abeelitti garagalee jira jechuudha. Egaa ishiin kallattiin taane yoo dhuftes karaa Abeel fa'ii dhufte waan ta'eef kanaafiyyuu hin barbaanna haasofsiisuu barbaannaani. Nuti immoo ishee arganne irra taanaan ofii mataa keenyaadhaan dubbiin taatu inni maal jedhama hin xaqayyamsiifna maal jedhama hin dallansiifna yoo jedhanii dubbatanii jechuudha. Ammas egaa karaa Abeelii yoo dhaxxanis isin Faranjuu amma dallansiisuun maaf dhaxxu mitiire. Egaa uma gochuun hin danda'amu dhugaa dubbachuudhaa fi Abrahaamii bakka baay'ee jireenya koo keessaa yoo jedheenis wayya jechuudha. Sin amma dhaxxanii baay'ee jechuun rakkisaadha. Maaliif jennaan amma Abeelii Ruutaa fi Abrahaamii waan dubbatanii hin qabanii isaantu wanta kana jechuu qabaayyu ture malee sinii miti. Kanaafiyyuu maal godhinaan jettu ani gaa'ela nama gidduudhaa bahee jira qaamni sadaffaan hin barbaachisu jedhe jechuudha. Yaa Abeel ilma koo maal taate ati simitii kan gaafa sana boo'ee makiinaa keessa kaa'ee hammatee dhungatee chaaw jedheenii kan gaggeesse shaanxaa kan darajaarraa gadi buuse simitii keessa jirta matiisi keessa jirta dhugaan siin jedhe. Haa ta'uyyuu malee amma otoo meesinimee yuu dhiistanii dargaggoonni kun hojii mataa keessanii hojjechuutti biraankii wal gochuutti deebitanii waa'ee Ruutaa fi Abrahaam kana calluma jettanii osoo dhiistanii isaan yoo naqaata walitti deebi'anii kana dura isinitti meeraa baa keessaa yaa ijoollee buttaa jira waa'ee isaanii sayinaati dhiisaa zimmi jedhaa siniin jennaan sinni paaspoortii kaffaltanii magaalaa Finfinnee dhuftanii amma lafa dhiitaa jirtu jechuudha. Kan keessan immoo dhuftanii xiqqoo ishii viidiyoo 3-4 hojjetattanii deebitanii galtu. Dhugaa rabbii hin machaal namatti tola dhugaa akkasitti hojjetu kun akkasitti Oromoo eessa jirtu sin maaliif akkasitti hin hojjenne siniin jedha. Innaa egaa ta'uyyuu malee inni ani keessaa harka koo keessa baafadheera jedhee jira jechuudha. Akkamittiin akkas jettaa kaleessa bira hin turreeyyii edda wanti hundumti isaayyuu wal dha'ee booddeedhaati kan keessaa baatu jennaani. Ani maal godhinaan jettu wanti hundumtiyyuu gara kootti naanna'e namni hundumtiyyuu natti naanna'eera. Abrahaam immoo daa'ima xiqqashuruu miti waan godhus ni beeka waan ta'us ni beeka jennaani. Biiniin waan gochaa jiru tokkollee hin beeku. Abrahaamii aariidhaanii wantoota garaagaraa keessa galaa jira. Kanammoo situu lakki jechuu qaba tureeyyuu jedheen jechuudha. Sanaa booda gaafa konkireeshinii sanaa gaafa 400 atis keessa jirta keekiin gaafa muramu isinis achi keessa jirtu gaaf sanamaan dubbatiin hayyuree saal jettanii kan keekii mummurame isinii kenninaanii nyaattanii baatanii yoo jedhu yaadarratti akkas hin jenne garuu yaadarratti kaa yaadadha. Maaliif jennaan nuti hin beekna kaa namni waan jedhu waan dubbatu sirratti hin beekna. Sanaa booda egaa haa ta'uyyuu malee homaa waliigaluu hin dandeenye haa ta'uyyuu malee
ruuttaan egaa sin gaddisiistu yeroo boochuu gaafa jedhuuni faranjuuni abeel immoo abraam gaafa gaddu sin gaddisiisu raf garam dubbin gaafa inni sun kana jedheen inni kun kana jedhaan amma simmee araarsaan jirtani osoo araarraa bu'uu nagaanaa bu'uu gaalli dhaloota kanaa iddoo deebi'uu maaliif akkas ta'aa jedhamee dubbatameera ta'ee yaadameera ta'ee yoo nagaasheen qaata xumuru turan gaashiyyeen jechuudha eenyu abbaan abrahaam jechuudha abbaan abrahaamii baay'ee akka isaan kabajan jaalatan ni beektu akka miidiyaa isaaniillee ilaalanillee yeroo baay'ee ni dubbatu bilbilli kunoon harka jira wanta singootan hundumayyuu nan ilaala jedhanii dubbatanii turan yeroo darbee jechuudha amma isaan maaliif cal jedhan sinitti fakkaate dubbachaa hin jiranii jechuudha kanaaf iyyuu argaa dhabanii immoo miti aalayya'u illayillaachuu biloono ayya maalinya haddaa bahuuf yaa ofaa baraniidha matiree akkasidha kanaaf iyyuu sinama waliin lolinaati dhiisa garuu akkuma jettan abrahaamidhaan gorsaa dubartiin kun osumallee ruutaa kanallee gargar bahee dubartiin kun hin taatii fi siin taatu jedhaati bilbilaan osoo hin taane waamaati afuura tasgabbii waan jedhamu wayiimee baraame miidiyaa qabattaniitu akkasuma jechuun asirraa naasayinaati namni mee waammee icciititti haasa'u ni qaba icciitiidhaan haasofsiisaa teessisaati maal barbaaddaadhaaniti yoo lakki gaa'ila kana hin barbaaddu ta'eera ta'ee bakka tasgabbaayitii taa'ii akkasumallee gara tsabalaallee deemi jedhaanii mucaa mana keessa jiru kanammoo akka inni baasu amma mucaan ammoo iyyuu kiyyaan gixxim godhee qabee jira jechuudha mucaanii kan hermellaati jedhee jechuudha kan hermellaati mana sana keessaa bahuu qaba mucaanii mana sana keessa taa'uun qabu akkasumallee ajaja qabaattee deemti namittittiin ilma namaa bifasaa kana sirma isaa arraabdee daalacheessite boolaree biyya keenya re'een qorqitu tokkotti baaste maali yaa weelee inta akkasittiin hin corroba dhugaan siniin jedheen corrobaa maali gaa'ila intala mootii gootanii gaa'illi intalli mootiyyuu baallamaatti taa'ameetu dubbatamee achi booddeen cufama kun maali kan hin cufamne amma ishiin dhiisaa bakka takkaa fataa jettu warra caatii nyaatan kana biraatti fataa jettu maa gochuun hin danda'amu maal godhure warri immoo ruuttaan rakkatte ruuttaan kana taate ruuttaan qabattaseedha warri jettan immoo jechuudha ruuttaan maal rakkatte indee dubartiin mana ishiin ijaarti mana ishiin kaasti nuti mee wagaala dhaabbachuu baannee abbootiin keenya mee haadholii keenya mee argineerra jechuudha akkatti isaan mana isaanii dhaabbatanii utubanii asiin dhugaan beenna hin beektan sirrii miti jechuudha itti yaadee miti jechuudha kan hin gaala dhaabbadheedha biraan beennaadha kanaafiyyuu simmaafiyyatu amma akkuma biraam jedhee yoo hojii dhabdoota dargaggoonni dhuguma hojii dhabdan malee amma mee maayyitu mee maal bakka dhiisaa galaa bakka warri barnoota baratta nama bari'eera bakka amma maskarabiin dhufeera beenaa galaa dachaa warri hojjetan immoo hojii mataa keessanii hojjedha abrahaam jala warri deemtanis dhaaba ruutaa jala warri deemtanis dhaaba bakka warri yuutiibii hojjenna hojiidha nutis garummoo haa ta'uyyuu malee namni kan facaasee haamaadha nuti waa'ee namaa hin dubban sababiin isaa iyyuu jechuudha namoonni tokko immoo jechuudha wayyoo dhaqu hayyee waa'ee isaanii jechuudha ebelusheen akkasitti ulfooftee biyya arabaatii galtee ebelusheen akkasittiin daa'ima kaargoo gootee qabettessee taate warri jedhan har'ayyuu icciitiin isaanii gingilfamaa jira jechuudha nuti gaafa waan tokko dubbannu waa adda baasnee dubbannu yookaan koo boruu icciitii wayii qabnoote kan koo boruun dhagaa midhaati waa'ee nama hin haasayina qulqulluu taatan duwwaa jechuudha wanti sun mana keessan keessan jiru jireenya keessan jiru yoo ta'e dhukee irraa kaasaa bakka anas siniin jedhe isa kanadha kanaafiyyuu meegaala namaa keessaa baabura waan sin qunnamu hin beeku ruutaan kana biraam kana sana kana dhiisaa bakka amma isheenii fataan jedha jette
Galenda yettemiti duraan sirroofneette kaleessa waa lama haasofte dhiisaa bakka ishiin tokko haasa'uu hin beektu ishiin fataadhuma jettu zana akka qallansa gaarii haa fudhattu hin fudhanne qallansa biraa wajjin bakka haa fudhattu. Isa kana siniin jechuun jala subscribe like jirra naan jedhaa siniin jedha fataa